Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Ummaayyuuna Shawaara Kafuuna jirtu ijoollee Oromoo qaqqaalii baga jiraattan nagaa qaba alhamdulillah. Obboleettiin teessan isinoo akkam nagaa qabdanii akka nagaa qabdan abdii rabbiirraan qaba inshaallah. Jireenyi badhaadha alaamanaan sa'aanumaan nagaa qabdu. Egaa har'a gorsoo ijoollee shamarran biyya Arabaa keessa jiru walumaan jechuudha. Xiqqoo qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kanaan na faana tura. Laayik gochuun jalqabaa. Akkasuma warri dura maatii kiyya hin taane yoo jiraattan akeed nama muraasan maatii naaf ta'aa jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Warri dura maatii kiyya taatan laayik godhaa viidiyoo kana. Hanga dhuma viidiyoo kanallee na faana tura isiniin jedha. Wanta namni tokko hin beekne tokko walirraa dhagayuun wal gorsuun wal tuffachuu dhiisuu aadaa haa godhannu. Hundi kennayyuu jechuudha. Yoo dogongora irra jiraanne karaa dogongora irra jiran san keessatti of ilaalanii dogongora ofiitirraa deebi'uun baay'ee dansaadha. Akkas isiniin jedha egaa sammuna kana bichaayyuu miti yeroo hundaa jechuudha dabaree sooshaal miidiyaa kanarra jechuudha shamarran keenya uummata hindii waliin akkasuma baangaalii wajjin suuraa ka'anii gadi dhiisanii warri immoo ilmallee irraa argatan hin jiran jechuudha. Dhugaa baay'ee nama dinqa. Baay'ee nama ajaa'iba. Wallaahi maal yoo jettanii tokkoffaa shamarran keenya nuti yeroo biyyaa baanu kaayyoon keenya maal ture? Biyya keessatti illee numa heeruman. Inuma abbaa mana argatanii inuma maatii horatta inuma jiraatta jechuudha. Kaayyoon keenya akka biyyaa baaneef aanaa aalii keenya dhiisne akkasuma haadhaaf abbaa keenya dhiisne warri ilma qabu ilmaa fi jaarsa ofii dhiisanii wanni biyyaa bayaniif maalidha? Maaliidhaaf biyyaa baane? Tokkoffaa kana beekuu qabna. Wanta biyyaa baaneef san guuttanne moo hin guuttanne? Tokko isa kana yeroo biyyaa baanu nu hundi keenya jechuudha. Maatii keenyas jijjiirree ofillee jijjiirree akka ilmoo namaa takka dalagannee kan mana hin qabne mana bitannee lafa bitannee mana ijaarannee bakka kaayyoon nama hundaatu baay'eedha jechuudha hedduudha. Namni kamiiyyuu kaayyoo takka malee ol ka'ee biyyaa hin bahu wanti beekuu qabna. Hundi keenya kaayyoo qabannee biyyaa baane qabna. Kaayyoo san galmaan geettammoo akkanumatti calma jettaniitumaan abbaa arganitti heerumuun yookaan abbaa argan waliin jiraachuun baay'ee wallaahi nama jibbisiisa. Akka amantaa keenyaatti illee akka amantaa musliimaatti illee kun yaada baay'ee yaanii wanta nama hin fudhatamnedha. Bakka hin baratamnedha. Sheemidha. Qaanyii guddaadha jechuudha. Sanuuyyuu zeegaa biraatitti dhalataa lammii biraatitti heerumuu jechuun yookaan waliin jiraachuu jechuun baay'ee wallaahi nama qaanfachiisa. Waliin jiraatanii akkasittuu ol baasanii sooshaal miidiyaa kanarra suuraa oofuun waliin tokkokkii kana waraabuun qaanii malee ta'ee jira. Maaliif garuu fira hin qabdanii firri kan keessan osoo isin argi maal isiniin jedha. Baangaalicha kana wajjin osoo yookaan obboleessi kenkee viidiyoon kun immoo mummuramee deema garma biyyallee ergamee haadhaaf abbaan keessan oduu argi maal isiniin jedha. Biyyi namaa isin hin sobin. Biyyi namaa biyyuma namaati. Guyyaa tokko nama keessaa galan. Namni kamiinuu biyya namaa keessatti nafu. Wallaahi hin turta malee hin bulta malee numa galta keessa. Waan feeti waraqaa feetillee qabaadhu akka carraa waan si mudatee gara biyyaa galtu hin beektu. Gaafa galte hoo akkam goota? Sila warri keessattuu uummata baangaalii kanatti heeruman jechuudha yookaan waliin jiraatanii sila biyya baangaalii sanii galammoo baangaalicha san fudhatanii gara biyya ofii galatanii hedduu nama dinqa jechuudha. Wallaahi nama jibbisiisalleedha waan dubbachuufis qaanii guddaa. Rabbii waan akkanaa kana namarraa haa qabu. Shamarran teenya hundaa miti shamarran yoo jedhan nama takkaa lamaaf nama hunda walitti qabanii shamarran biyya Arabaa jedhan silaafuu jechuudha. Inni akkasii hanga dandayamaa ta'e tokkoon of eegaa yaa shamarran teenya. Wallaahi of eegaa. Biyyi isaanii san galuudhaa fi fakkeenyaaf baangaalii tokko ilmoo irraa argatte fuutee biyya isaa san yoo wajjin galte ilma isaa san qabattee jechuudha. Zariin isaa sunillee sin jaalatu. Akkuma nuti amma baangaalii jedhanii jibbinu kana zariin isaa sunillee jechuudha abashaadha jedhan. Abashaadha jedhanii sin jaalatan jechuudha. Biyya isaa yoo galte tokkoffaa afaan hin beektu. Afaan biyya sanii hin beektu. Aadaa biyya sanii hin beektu. Namni si jibba waliin jiraachuuf illee baay'ee rakkatta. Jireenya kee kafarga gara fuulduraatiif yaadi. Ilma irraa argatte ilmoo san gattee deemullee sitti ulfaata. Bakka itti ilma argatan takka irraa itti dhiisanii deemu garuu yoo jireenyummaan
giddi mataatee yookaan nama garaa jabaatu ta'e malee ilma argattee ilmoo keessan achi biyya sana dhiiftee biyya kan keessatti galuun hin ulfaata. Abbaan manaa keetiif ilma kan keessa fudhattee mootiyyuu gara Itoophiyaa galuudhaa fi jireenya Itoophiyaaniyyuu Itoophiyaa dadhabdee jirti. Baangaaliitti jiraachisuu hin dandeettu. Kun ishee guddaadhallee fuudhanii baangaalii gara biyya ofii ittiin galuun illee baay'ee nama jibbisiisa. Wallaahi hedduu nama jibbisiisa. Kanallee beekaatumaan itti deemaa. Amma jiruu biyya namaatuun isin sobdee akka barbaanne jiraanne akka barbaanne baanii galla jettanii abbaa barbaadan waliin jiraatanii booda singatee yoo deemellee rakkoo guddaadha. Ka afaan beeyne dhiisaatii namni afaan beekanuu kun hubatee biraa deemaa jira. Shamarran teenya hedduutu kunoo dhiyeenya kana ilmoo qabatanii karaa gubbaa taa'anii booyaa jiran. Kan afaan beekan kan saba tokko kan afaan tokko waliin dubbatan akkasitti gatee biraa deemaa jira ilma wajjin. Kuni hoo maal hayyaa? Kuni ka afaan isaa hin beekne, ka aadaa isaa hin beekne, ka maalinnata isaa hin beekne kuni hoo akkamsi godha? Sandaran jechuudha nama sodaachisa. Dammoo biyya namaa keessatti namni jaarsaaf jaartinuu warri halaalan wal fuudhanuu jechuudha. Warri halaalan wal fuudhanii karaa halaalatiin bultii jaarratanuu ilmoo argachuun baay'ee ulfaatee jira. Maaliif jennaan jireenyatu qaala'e. Ilmoon tun yoo dhalatte waa hedduu qabdi. Aannan qabdi, paamparsii qabdi, waa hedduu qabdi jechuudha. Innaa biyya namaa keessatti warrummaan karaa halaalatiin wal fuudhee sodaata jira. Isin immoo iyyuu akkanuma calma jettanii abbaa argitan waliin jiraattanii ilmoo irraan argattanii ilmoo san wajjin isin gatee deemu baay'ee nama ulfaata. Kan hunduu osoo isin hin dhaqqabin shamarran teenya jalqabuma of eegaa. Jalqabuma of eegaa. Wallaahi warri karaa Abashaatti ijoollee Abashaa waliin jirtanillee akkasuma mootiyyuu warri baangaalii waliin jirtanillee of eeggannoo cimaa godhaa. Ittumaayyoo dhiistan waanuma jaalala jedhamu kana. Sijjammar jalqaba yeroo biyyaa baanu hundi keenyayyuu hundi keessanuu jechuudha jaalalaaf biyyaan baane. Silazaa waan biyyaa baataniif san guuttattanii yoo rabbiin umurii isin dheeresse biyya keessan keessa galtanii heerumtanii ilmoo argattanii karaa halaalatiin jiraachuu dandeettan jireenya bareedduu. Garuu amma biyya namaa kana keessatti biyya silaa dalagatanii namni itti of jijjiiree keessaa galu keessatti akka barbaaddan taatanii gaafa galtanii kufaatiin keessan gaafsanii jechuudha. Har'aasitti waan saamunaan bitattanillee taatan hin dhabdan. Nama jala deddeemanillee ta'u. Garuu gaafa galtee namni takka achi garagalee sin laalu. Wallaahi hatta firri kee haadhaaf abbaan kan kee yoo ati harkaa hin qabaanne asitti akkuma taa'ee baxaraanteetuma jiraattee gaafa galte haadhaaf abbaan keetu achi sin laaltu jechuudha. Innaa sila kana ta'eef cimtee kaayyoo kan kee galmaan gayatuu qabda malee karaarratti haftee baangaalii Abashaa waan hin taane irraa ilmoo fuutee maaltu waliin si cinqe buleetti maaltu waliin si cinqe jireenya kan kee kan gara fuulduraatiif yaadi. Har'a baangaalii jala deddeemtee boruu garuu namni si fuudhullee waan jiru natti hin fakkaatu. Ijoolleen Abashaallee jechuudha. Ammasitti waliin jiraadhee gaafa galee heeruma wallaahi namni nama fuudhu hin jiru. Namni si fuudhu hin jiru. Dhiirri kamiinuu namni kaayyoo hin qabne kamiinuu dureeyyeen kamiinuu dhalaa iktiraama qabdu barbaaddi. Dhalaa sodaa rabbii qabdu barbaaddi. Innaa abbam argan jala deddeemanii gallee akkas taanallee sunillee baay'ee ishee guddaadha. Hamilee kan keetillee of eeggadhu. Waan biyya baatiif guuttadhuutii kara biyya keetii galee siin jedha. Warri mootiyyuu akka gaarii mana madaamii keessa teettanii sa'aatii 24 kushiinaa arabaa keessa dhaabbattanii dalagaa keessan dafqa keessan xuruurfattanii mallaqa keessan fiddanii mana ijaarrattanii maashaallah tabaarakallaa warra keessan gargaartanii nama meeqatu masgiida ijaaraa jira shamarran teennata biyya arabaa jechuudha. Warri shamarran keenya akka biyya arabaatiyyuu kun masgiida ijaaraa kunillee akka amantaa isaatiin beeta kiristaanillee warri ijaaru hin dhabamu. Innaa kan nama qarqaaruun beekamu shamarran teenya shamarran biyya arabaati. Shamarran biyya arabaa yoo jedhanii nama takkaa lamaaf maqaan nama hundaa walitti qabamee bada akkuma dura jedhe jechuudha. Kanaafuu isinii kaayyoo keessan galmaan gayattanii rabbiin nagayaan maatii keessanitti isin haa galchu. Shamarran teenya jawaadhaa. Warri mootiyyuu olii gadi baxaraanaa jirtanillee olii gadi deddeemaa jirtanillee rabbiin isin haa qajeelchu. Rabbiin tokkotti isin haa qajeelchu. Isinillee immoo of yaadadhaa. Eessa jira? Maaliif biyyaa bahe? Maal rakkadhee biyyaa bahe? Nyaata dhugaatii dhabee biyyaa bahe? Maali wanni biyyaa na baase? Jedhiitii kaayyoo kee beeki. Jireenyi har'a har'uma tarti. Jireenyi biyya arabaa keessatti gadi jettee dalagattee yoo bulte
boru gaafa galte itti gammadda jireenya keessan. Har'a rakkattus boruu itti gammadda. Boru ilmi kee itti gammada. Boru akka gaarii kee jireenya gaarii keessatti jiraatta. Ilmaa fi abbaa manaa kee waliin jechuudha. Jireenya biyya namaa keessatti akkuma argite taatee dabarsite kun immoo wallaahi homa takka illee siin fayyadu, homallee si hin godhu. Maqaa bichaa guurrachuudha. Intalli baluu takka barakkana. Intalli baluu takka barbaangaalii wajjin akkas taate zariin akkasii takka barakkana. Maqaan bichaan isinitti ba'uudha. Yaa shamarran teenna haga dandeettanii of eegaa. Alallee yaanii kontiraata bayanii dalagatu inuma dalagata namni kamiinuu. Namni kaayyoo qabu kamiinuu dalagata jiran ijoolleen baay'een. Rakkattanii mana walaamii keessallee yoo baatan maqaa keessan eeggadhaatii. Of eegaatii nagayaan dalagadhaatii gala. Nagayaan rabbiin isin haa galchu akka nagayaan isin baaseenii. Akkasii isiniin jedhaa yoo dogongore dhiifama naa godhaa yaa shamarran teenna. Waanuma jechuun tokko kanarratti ilaalee manatti dhaga'amee hedduu takka jechuudha. Jedheefin as ba'ee yaada kiyya ibsadhe. Warra na aartan yoo jiraattan asumaan afoon yaalilaa isiniin jedha. Asumaan dhiifama isin gaafadha. Shamarran teenna cimtanii fuuraa keessan xururrattanii dalagaa jirtan mootiyyuu galatooma. Ammallee rabbiin isin waliin haa jiraatu. Rabbiin muraada keessan isinii haa guutu. Yaada muraada keessan isinii haa guutu. Nagaan ilmoota isin isin haa galchu isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaada kiyya fixadheen jira. Nagayaan haa isinillee yaada qabdan koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Fayyaa naa ta'a isiniin jedha.